Koppiliin godhame. Nambanyaan koo yoo jala jiraattan natti maddaa isinii fandabarsa. Qabdee jiraatti borirraa na anguuli amborbii guyyaa jumaa. Xinnaa guddaa Nama biraa bakka kana buusitti adeetan. Xinnaa guddaa goonaaf taraan isa kanuma. Okay. Yabdii shaqaa. Okay. Aftaarri. Sinaasaa obboleessa kiyyaan. Buraalee nama jaawuli dhiyootu. Laa xinnaa guddaa keessaa tokko sii godhan kan jara kaarii kennine kaanii. Akkasii kan dhiyoo boree iddoo. Ijoollee ol galuu barbaadan galfanna hayyuu koo maaliif ol galtan hayyuu? Bara saddaqataa ol galchina. Halloo Nijinaa Gabbee halloo. Maal taatee taata boo? Amin. Dunia berkara berjalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akam jirtu fayyada? Fayyada akkamita? Naga alhamdulillah. Maal Ramadan ko paudi tani mala sibut. Waan Ramadana maal godhatanii jedhe maal godhatanii firraa? Kunoo daa'ii raajaan qonnee ijoollee guddisaa rabbaa koo. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee isaanii qaba kunoo. Eessa jiru ijoolleen? Kunoo namni lama na bira jiru kunoo. Meeme? Okay. Ilaa kunoo. Bilang kapan? Bilang kapan lo? Oke, ani mau main faya kabatan. Ano gari gitu coba. Jolle ke sari jadi kun. Amin amin. Muradi beri pasang kenif. Mana cuma kamu? Anak tu mula dah, anak mula dah. Beri pasang kenif sani. Mereka dapat kumala mati kalera. Kumala mati kalera kangko. Namni mobile banking ki kabu jorate. Sadde barrefate ol gale amma no onu dabarse amma kennaf. Nama callu mettani galchina. Nama mobile banking ki kabu qofa sadde barrefata. Amma nu galche amma fulike fanne bari jollera kennaf kananach nangal chawote bachara ko kabu muni rajala. Mobile banking yo kabatan ol galu ndesu. Oiga. Rizki naman kunno. Mobile bari pasang kennif. James. Nama mobile banking king kamne oki mo abasa sa tentani gasira galchina. Nama mobile banking king kabu kuno agere gutera. Amma yo nu galche amma omuni raterge amma kenninafi. Akam jirtu faya jirtu assalamualaikum. Oi James. Galata Rabbi nagaa keessani. Baga jiraatan akkam baga Ramadaanaan isin geega. Amin amin wajjiniin. Akka ajaa'ibaatti sanu. Oi James simiti jarani. Ramadaana qophoftaniittu edin. Qophaaga Rabbiin barakaa keessa isiniif akaa'u guddattee fi miti. Guddattee fi miti jedhin Rabbi barakaa keessa isiniif akaa'u nama nutti baay'ate jedhii birii 500 kennii lamman jiraati. Akkanatti meeqatti galla? Kuma tokkotti galla? Kuma tokkotti galla. 500 lamman jiraati naa kennu. Tokko. Du'aayii kadhaa haadhaaf abbaa isaatu ganda akiraa jiruu naa jettan achuma. Amaanaa jettan. Shan qofatti galtamuu bee. 500 dabalee achitti. Ya Allah fitee rakkatan. Akka jettuuni du'aayii kadhaa akka umriina dheeratu abbaa faadhaa goota qabdii keessa jiru du'aayii naa kadhaa fi jedhin makfaraa naa kadhaa fi jedhin. Amin. Maka muraadin hadhaa achi keessa dafee ba'uu qabaaniin. Amin. Birriiddu koi be amma mana baankii dhaquudha malee birriiddu. Bakka ati baankii dhaqadhuuti baankiin dhumne rabbi siif kennu siifis. Warri gargaaruma James mobile baankii qabdaa ofirkaa. Asokaayyoo nu galchuu dandeessani warra sokaayii amma asirra teessanii akkaawuntii fudhatanii galchuu dandeessan sinii liqeessina muraadii 20 baasi. Hadda 20 baasi. Gabaan danudha. 20 tu ba'a warri 1,500 amma galchuu
anis amma mangalcha wallo kamise okay ayuko hayu ana sibuse de kona bratin dalalin jams of ibela koto wallo kamise amma siba war mobile banking abdan amma rakata ijake jedurata kenna mo sadakan nakana kun inargamula ijake duratti birri di pasha yo kennati amma makono makake tirabalu tawfik dedo akana kenne jere be kennam ايش والله خميسه بدي مكانو قال السلام عليكم وعليكم السلام انغا غربا ميلان كامل سنه حكومت حكم مرغو برباده تبرادي मेरे مرادي مراد देविया कोई देविया मैंने बांकी न करा ايش جواب دوغا جواب اتكال شو بلسه को अम्मत देविया ما بكره كانوا قبل جرا كذا ما تنجرات ولا كذا تنجرات accounting profile की अजल प्रोफाइल मुनी राजा profile लगे की अजल गत्तो केटी स्क्रीन शॉट करेदु केसा सेनी गलफत गलचिकोत warri mobile banking qabdan rakkattoota gargaaru barbaada ija keenya duratti akka kennamuuf jettan dhageessanii akkuma barreen gaddaa godhaa turre jechuudha barreen gaddaa faxrii baannee baadiyyaa dira si keessaa turre nu ajajjaniinna firaashii binni rabbi sin irraa jaallatu waan qabnu saddaqanneerra ala nammoo achi hin jiru waan ta'eef akkaawuntiin nammaa kun wallaahi ija koo duratti baname wanti itti galu hin jiru wanti irraa ba'u hin jiru birrii kuma tokko kente birrii kuma tokkoon kee ija keetii ilaalu sadaqaan jechuudha kennama akkanni gaarii miti ija keenya akkanni ija keessanii ilaaloo muraadii irratti ergine sadaqaa kenni jenne hin ta'u ilma namaatiinis waswaasamuu danda'a aniyyuu an amma fakkeenyaaf takka akkaawuntii korra birrii galchaati takke rakkataa kenna siniin jedheen beekuudha sababni isaa ilma namaati'an malaayikaa miti dogoggoruu danda'a biricha irraa baasuu danda'a walee gudha ibidda irraa walee gudha birrii namni immoo miskiinaa kenne nyaachuun wallahi wanjala guddaadha kanaaf ija keetii argu kennamuu qaba yoomiyyuu sadaqaan ija keetii argu yoo akkaawuntii namicha irratti hin galu ta'e akkaawuntii nama biraa irratti gala ta'e yoo mubaarak irratti gala ta'e utuu ati argitu yookiin mubaarak viidiyoo waraabesii arguu qaba bakka maaliif hin gammada qalbiin namaa sadaqaa kennachuullee namni of hin qabu wanni namni keenya birrii kennachuu sodaataa jiru bakka birrii isaa galu hin beeku utuu akkaawuntii abbichaa ta'e rakkoo qabu fakkaata maal jettee sihimuam afaanin sihimu naafi mamumau himiif ayyee kumata aywa kuma tokko 68 aywa 28 aywa duwwa afur 26 damage sarratti si ergareessiti muraad seefu asuma jalatti foloo sii deebisaa kinu asuma jalatti na ergitaaniin okay maqaan kan kee wallo kamiti baabni addaatti foofama jiru baaba jalqaba ramadaanaatti sadaqaadha warri sadaqaa kennachuu barbaadan bakkee kun hirmaannaa tani ka lubbuuti hin taataayinaatiin fagaatinaatirra asumaan immoo asirraa wanni gadi hin buune hin bube fooloo naafa tolten wanni fooloo itti nama manni kiyya duwwaadha biyya warra jala jirtan guutuun mana kiyya fooloo godha jabaalaattuun harkaa funaannatte warabbii qaba namna jala jirtan nam tokko foloo godha jawaala fudhate Itoophiyaa bu'ee tokko fidee numni jawaala malee deebi'ee dhufee fooloo naa godhuu hin dagatina hirmaannaa amma waan jiru waan dandeenyuun waan dandeenyuun itti wajjin jirra inshaallah yeroo fedheefillee walumaan jirraani warri sadaqaanii jattaniif immoo caarraa kanatti fayyadamaa miskiina gammachiisuun qaama godhama gammachiisuu waan nafee miti manni baankii gama rafaan akkana obboleewwan ilaalaa taa'u kana baankii warafaalee Baalamatuma birante. Yoon dubbanne manceen isaa amma mubeen beekenti ayyee midhaama maali dubbadhe badhaafa
Ye kuma didama mashin. Bakka tufadhu baika tufadhu nama amma biratti deebi jara amma biratti deebi boona baale yoo jiraatte silaan xumurra kan kee boona baale tiir godhame isi mabaako isi haram Miidhaa dubbadhu ka miidhaa moonyonni dubbadhaa ka warri gubbaa kana nama jalaan galchaan. Koy muna waan itti dhaama ummata keenya kabajamu elaa girrigirriin jaalladhuan girrigirri isa dhufanii yeroo miskiina argan miira keessa galanii wayyoo jedhan jaalladhu namoota rakkata hadhareef gargaaraa jiru ramadana hadha waggaa sadaffaa keenya ramadanaatti kan ramadana qabaasin kennina ramadana keessas ji'a guutuu kennina hin dhaabatu yoo bakka namni hin jirretti akkuma ammaa kan koobarii kootu fedhaan amma 30 waadaa galee jechuudha 30 waadaa galee jira kumni kudhan kennamee dhumeera kumni meeqannaa faa diddaman naafa kuma diddaman koo ramadana kana keessa kenname dhuma garuu guyyaa namni hin jirre kennaan guyyaa namni kennatu hin jirre kennama kan koo jechuudha kanaafu birrii keessan 1,000 yookaan 500 yookaan 2,000 yookaan 10 hin duutan rakkataa immoo ija keessan duratti gastiira galfamtanii teessanii yoo 500 kennaarranu akka dhaabbata keenyaatti yoo kacarraa lakki nama kanaa kuma naa kennaa jettan mirga keessan fayyaa birrii kootiitti naa kennaa uttanis mirga keessan ija keessan duratti lakkaa'amee kennama sadaqaa iji kee arge jechuudha keessattuu warri haadhaaf abbaan keessan qabrii jiran hirmaadhaa haadhaaf abbaa keessan yoo wana isin kadhataa jiru sitti mul'atu malee adara sadaqaa narraa kennadhu jedhaa jiru akka jalatti jira rakkiin qofa beeka. Halo. Deematti deebii muraadii ammas timii utirraan ka'e bakka amma nama ammaa bira naa gahe nama birii kuma gachaa jiru bira. Ammas timii uti qabata kanaafuu jennaanii mi'uutii qabadhu muraadii mi'uutii qabadhu muraadii. Ni dorgitin jiru koy ni dorgitin jiru bena Nuti kabaddu muraadi nuti kabaddu dhagaa jiraatti unira gochuu dandeessan Irratti kan. nadidi isi babi irkaabo achira kai yalla Ana dide. kenni Amir ol galtee jirta. yes mai waan si jetto che devo anche dandar batai fabre ismail Amir. mai Eh, eshi bana mama brak wallahi obboleewwan oliyaan ol galtanii taa'uudhaa hojjettan gadi isin buusaa yoo yaada qabaattan malee. yaaduma waliin gachiyyee munira nama lakkoofsa 8 barreeffatu nama ila warri birrii galchuu barbaadani munira gatto qaati profaayilii sii jalaa intana fudhaa akkaawuntii fudhaa galchaa yeroo galchitanii kaatan lakkoofsa waatsaappii achuma jalaa qabdi dhiisi lakkoofsa waatsaappii achuma jalaa qabdi waatsaappii irratti ergitanii risiitii maqaa keessan itti himtu maqaa keessaniin tiktooki keessaniin ol isin galchiiti jechuudha kanaafuu Daggaa kan kennachee. namni immoo lakki amma galchina kunoo kashii moobaayil baankingii qabda jettanii 8 barreeffadhaa ol galaa akka walloo galchite Munira ergeera ammas jalatti Natti ergeera natti. Aayee muraadii birrii 1,000 dhageetii abbaa ammaatii kenni abbicha ammaatii kenni birrii 1,000 ija isaa duratti ammas tiran nufa munira gaggeessi warra kashii galchuu barbaade amma galchaa warra immoo iftaan galchuu iftaanumaa dhufu. Ashir. Munira ani dalagaan kama kumana mana maamu benan galchede hangat nufu nama nikina kenna ada tiket nama wan ta'eefi booda kiyyan kennina dhageessanii Galchee dura sanyii natti ergeera Abshir. galcheera abbaan itti naa kennaa jedhe taa'ee jakiyyaa laaluun Taayiti yeroo ilaame warri gastiira jirtan immoo yoo akka carraa birrii kootii kennamaa jiru si mararani kan koorraa birrii 200 dabalaa 500 dabalaa jechuu mirga qabu akkas seerisa. Kanaaf iyyuu annan dhufa mubeen abbaan kiyya irraa kenna taa'eera abbaan kiyya qabrii jira Halo. yeroo tokko mitii qaban daa'imman deemaa amma dhufutti Munira hinki
Isaan dhageessanii obboleessa kiyya tole jedheen si jira tole siin jedheen jira obboleessa kiyya abshir. Maal godhattani simmaa? Maal godhattani? Godhattani? Namni wayii 500 natti ergee naa kenniif jedhee du'aa godhaafiigaa. Maqaa eenyuutiin kennu laata? Walloo kamisee. Lala walloo kamisee nama bira. Walloo kamisee abbaa keenyaaf niyyate. Ilaamee muraadii. Wal abbaan keenya badaniiru. Badaniiru kunoo bakkuma kanaatti wal agarre silaa Waylee walloo kamisee maal wayyaga abbaan keenya kanuma qaban. Okiin argitu muraadii qoyme. Beellaman kenni muraadii. Birii namaa kalee jiru beellaman barbaaduwan. Walloo kamisee maal wayya. Qoyme muraadii. Abbaan dhimmaa jiraatu. Nargu arguun danda'u. Walloo kamisee abbaan keenya deemaniiru. Birruma kana iyyuu dhabanii achi taa'aa turanii birii 500 yeroo argatan deemaniiru. Maal wayya nama biraa bakka si buufnu. Mubee nan dhagaa arguu yoo hin dandeenye maal goonaree nasiiba isaati garuu arguu hin danda'u. Gadi bu'u kunoo maa mul'ataadha mee gadi bu'i argaarta moo argaa jirtu gadi bu'i ilaali yookiin moo ochi deemni ammas ilaa akkatti argaartaa laa argaa jirta qoy muraadii sabari ittuma qabi argaa jirta walloo gastii irra teessee arguu dhiisuu dandeessa ammoo argaa jirta nuti qabadha Isaan hin furan. Achi godhaa walloo kamisee argaa jirta amma walloo kamisee argaa jirta birii 552 sii kennina walloo kamisee argaa jirta walloo kamisee argaa jirta shabakaan isaa jalaa baasuun oolu. Walloo kamisee. Shabakaan isaa jalaa baasuun. Fame qoy nan ndee. dhiisi kaa walloo kamisee walloo kamisee dhiisi Walloo kamisee lakkoofsa barreeffame. gastii irra nama galchinaa dara qoy walloo kamisee galchinaa deebine neetworkii sirreeffatee deebine muraadii warra silaati miti maa sun isaan dubbaa basharbii diimaa Warran kenneen nan beekaati jedhu kun lamman kaa deema. Sumayyaa kan jedhamtu tokko warri fudhattanii jedhii suutumaan muraadii galaattumaan barana sitti si barsiisedha namni keenya yaani rakkataan wallaahi birrii naman ga'u kanaafuu suutumaan ifamanuu godhaa ta'e guyyaa biraasi waan biraatii walitti deebina adaraa namoota hin fudhanneef malee namoonni fudhattan Isaan kanaaf baarikii waan nan tidhaamiif sedhu isaan kanaaf dhibba shan kenni boo boborsaa keenya irraa baata dhibba shan kenni muraadii Lasa kanatti natti qabiga. dhibba shan mee ilaali immoo Dhibba shan jiraara Muraad dhibba shan kennee jedhu. Qoy kaa. jetti na qabeedha. Qoy alakkaa. Isinii ta'e hin jiraafu magameetti na qabeedha. Fudhatanii qoyya fataasin. Isin kottaa. Baada yoo saltaan. Ilaa isaan kana hoo. Isaan hin fudhanne. dhibba shan kenniif Achitti qabilaa. Nama sadiif kenna. Nama sadiif. ammas Boona lama fudhatee taasisaa godha. warri fudhattanii jedhiin akkeettu qoy muraadii akkanan jedhamu muraadii aboo yeroo meeqa sitti maan cufee deema gala muraadii kanaan dura sitti meera azaana godhan minaamin jedhiin dadhabin hin ifatin xiqqoo suutumaan ittanii maan yoo barbaade itti deemti. Warahmatullahi wabarakatuh. Ube. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama wayin argadde foto ko guddisi betu se. Barikin betu. Ela Muraadii dhibba shan kenniifi nama meeqa akka ta'e nu agarsiisi. Warra kennite callu yookiin deebii jalaan deebisini yookiin immoo rabbii jalaatii jedhiin namoota hin arganne tuyyuu rakkoodha birriin kun kan namoota ati birrii danuu hin agarsiisin yoo xiqqaate birrii 3,000 harkatti baadhu malee 10,000 ol fuutee hin baatin waan dama lamaa ruuseewu. Akkam jirtu obboleettii ko salaamu alaikum. Muraadii. ko moitiran jiru. Achirraa deemi gaamammoo. Achirraa deemi bootaa jijjiiranu bakka ijoollee warri birrii asii qabanu sin jiranu ati gali muraadi kalas dhaabii gali
Ijoolleen jiraatan sammaa kuwan haddan ijaan qabuan kennu. Borsaa kootiin kennee keelaa sammaa birrii meeqa natti kennite. Ana tokko balaa. Kumaaf dhibba shan galchee. Balaa galaa bakka ijoolleen jiraatan kenne amman galchee ergame. Muraadi jarri boonaa fi jarri haqqii qaban. Oye, abbaa jabal, oye akka qodiifamaa Oye, naa obsi abbaa jabal, naa obsi. Abbaa jabal naa obsi. Ijoollee abbaa warra amma abbaa maallaqa. Waamna, nuti qabadda. Ishi, maqaa jala waamii Muniira. Ilaa kana hongani isaa kun addisiidha. Muraadi 500 kenniifiitii dhaabii siin jedhee ati 500 kenniifiitii dhaabii. Ijoolleen jiraachuu qabu. Birriin koo dhume waan ittiin geggeessinu dhabna. Rakkata. Booddee kanaa innaan an birrii koo fixuun barbaadu amma. Guyyaa tokkotti. 500 kenniif. Indeemaa jira. Itti kenni giddiinumaan bakka dhiisii erga deemaa laatee dhiisi bakka. Muraadi. Haajomaa meeqa jira kan taa'ee kadhataa jiru Muraadi yookiin masgiida dhaqaa jira. Malee maallaqa qabaachuun mala dhiisi kaa. Namni makiinaa irra taa'ee qofaaf rakkataa miti dhiisi. Dhaabi siin jedhee Muraadi kana booddee yoo kennite kan irraa kenni. An fixeera birrii. Nan dhageessu silas neetworkiin qabu Muraadiin kun nan buusa wayyaa. Bakka beekaan buusi. Ijoollee warri haqqii asii qaban dhufanii akennan birrii kuma 500 calluma jedheen kenni ganaa ammallee birriin galchini. Wal harkaa makataa nama. Ijoollee warri haqqii qaban. Annana sabaa rakkoo mubee. Warri ajjiran ugaa warri ajjiran maqaa jalaa waami. Ijoollee warri sadaqaa kennatan ajjirtu. Bakka duraa duuban eegnu maal goota beektaa Muniira raayitii dhumarra naa keessa bakka duraa duuban eegnu naa kana. Ijoollee birrii galfattanii nu biraa qabdan ajjirtu. Abdul Karim ajjira miti. Inni birrii kuma kudhan yeroo biraa jedhee. Yeroo biraa jedhee bakka dhiisi gaayisa. danda'a mooteera. Mubaarikaan Guyyaa dhiyyatti siifa ta'u. Mube. Ishi. Ayye. Ati keenya kun daa'ima xiqqoo ofirraa qabdii karaa irra teessatti kadhattu argeetanii itti goree birrii kuma tokko mucaa kana du'aayi godhaa haatisaa ganda haakiraa jiru abbaan isaallee ganda haakiraa jiru obboleessa kooti nama gargaarisuudhaan beekama nama dhiyeenya mo'uu jikseen boqqoroo danda'a jira birrii kuma tokko kunoo isinii kenneen deema isatu isinii kenne birrii kuma tokkoon kana bareechichaati du'aayi godhaa fi uummatuma Oromoo hundaafu du'aayi godhaa fi kaameraan kan qabu yaadon Rabbi sirraa jaallatu wallaahi. Jadi, hapus. Alah, beri kuma tu kau tu kenera. Ayo. Ansi mana enggak Habibi? Amin. 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 Kailangan ko maparepat si Amin. 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 Misra mana jam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baay'ee rakkadhee jira. Hospitaala jira. Dhukkubbiin onneedha. Waggaa 3 hospitaala kana jira. Yeroo kana dhukkubbiin ajammare waggaa 9. Waggaa 3 kana hospitaala kana keessaa hin baane akkanumatti algaa kanarra jira. Itti fayyadamu kun oksijiinii kana. Hafuura kana baafadhee algaa kanarraa gabbu'ee waa wanni jedhee hin danda'u. Abbaaleen sababuma dhukkubbii kiyyaa rakkinaan miidhamanii haati kiyyaallee akkanatti miidhamte ani nama na gargaara. Misira qoy nibsatta inni sun muyitii cufatee kanaan nibsatta. Muhammad, ayye, bakka, kenera itu murera, itu huwa bakka. Abbaa jabal galatoomaa ulfaadhaa isinillee galatoomaa. Rabbi sinirraa jaallatu sirraayis mubiirraayis. Saahiba qabaachuun akkana laa saahiba akkanaa yaa Rabbi saahiba akkanaa nu kenna. Ayyee Misira ibsadhu yaada kee. An
Ani dhukkubbiidhaan miidhameera warri kiyyaaleen wajjin miidhamanii waggaa 9 tana dhukkubuu jammaree dhukkubni kiyya onneedhaa kan ittiin jiraadhu oksijiinii kana mana yaalaa galee waggaa 3 dura dhufaa cheekaappii laatamaa maalxaa qolfadhaa akkasitti gala maatii kiyyatti amma wadda galuu dadhabee maatii kiyyarraa adda bahee waggaa 3 hospitaala kana keessatti. Hospitaalaan keessa jiraadha. Hospitaala Asallaa keessa jiraadha. Akkanatti jiraadha. Kan ittiin jiraadhu oksijiinii kana waan ittiin jiraadhu hin qabu. Namumatuyyuu akkanatti na bira dhufaa na raggaa akkana bishaan naa bitaa. Waan ittiin tajaajilamuun naa bitaa jiraata araban akkanarra. Maal taate ati obboleettii koo maaltu si dhukkubaa? Onneedha. Onnee kana hojjechiisuuf miliyoona 2 tuqaa wayii na gaafatan. Achi miliyoona 2 tuqaa kana argachuu dhiisiti waan adda bishaaniin bitadhu hin arganne hospitaala kana keessaa waan ittiin jiraadhu. Obboleewwan argaatu akkuma isin beektan obboleewwan egaa obboleettii koo akkaawuntii of jalatti barreeffadhu. Akkaawuntii of jalatti barreeffadhu misira. Akkaawuntii of jalatti barreeffadhu. Namoonni bira jirtan tiktookii si jalatti akkaawuntii isiitiif lakkoofsa si barreessaa. Tiktookiin keetii? Tiktookiin kiyya kun yoo jala buutanii argita kunoo tiktookiin kiyya kana. Wallahi baraaruun hin danda'ama gaa uummata keenya baraaruun hin danda'ama. Akka gootu akkaawuntii fi lakkoofsa lakkoofsa akkaawuntii kee profaayiliin jalatti barreessan namni si bira jiru. Sa'a tokko dhuftee baataa namni rabbii jedhu waasii galchuu jiraatu si bakatu. Hangargaarsa dhaabbataa dhaabeen jira mana kootti. Bifa manaa godhaa uummata keenyadha. Jaalladhee miti gargaarsa dhaabbataa isa gastiirra nama galchanii akka ergasii gargaarsanu dhaabeen jira galatooman warri. Asii jechuudha sharriif yeroo hojjetanii jira. Namoonni immoo mucaa kana booloo godhadhaati yeroo isin jala dhufte gastii keessa irra galchaa. Birrii 1,000 isaa argattu 2,000 isaa argattu. Dhageessanii? Misira obboleettii kiyyaa akkaawuntii kan keetiif lakkoofsa bilbila keetii profaayilii kan kee jala isaatiin kaadduuti. Asis dhuftu waliin si galchaa mana kiyya dhuftus namumti beekuuf oluu si godhee si gaggalchuu inni mattaaf. Akkasitti okkee? Amma magadi bu'ii profaayilii kee jala kaadda akkaawuntii kee maqaa kee profaayilii jala kaadduuti ol deebi. Sin deebisa. Kaattee deebitu waan iskii argattu rakkoon qabu garuu immoo gargaarsa dhaabbataa akka ergasii abaluu gargaarsa mana kootti gargaaramuu fi maaloo kun tokkooti narakkisa kana eenyu dubbadhu. Waan bijara jazaa keessa na kaffaluu akkas jabaadho obboleettii koo warra madaala siifan kenna. Obboleettii koo misiraa profaayilii kee jala akkaawuntii kaadhu warra madaala kana siifan kenna siifis. Warra madaalaatti amma kan kennaa jiru jechuudha. Malee gargaarsa maal jettee abdii kan uummata gargaaraan jiru. Galatoomi abbaa jabal nagaasaa jala jira waan ta'eef muraadii eessa jira? Muraadiin amma bu'ee miti neetwoorkii isaa diimaa agarsiisa. Muraadii yoo dhufe gachiiti nagaasaa dhufeera muraadiitti sheer godhaa gachii na eegi. Gachiiti nagaasaadha birrii 1,000 kennamu. Okay. Warri misira maa argitan namni 800 fi wayi akkaawuntii isaa maxxanfantu wanni kun rakkoo haafiyaati 1,000 illee haa ta'u 200 illee haa ta'u 300 illee haa ta'u namni rabbi isinii ilaaltu jedhee dhaabbatani warra akkaawuntaan achumarratti dabarsaa fi rabbiidhaati haafiyaadha wanni amma warri ol baatanii nam tokko gaafa haafiyaadha be qabeenya fedhe qabbaatus ilmaan fedhe qabbaatus zeeroo ta'eera zeeroo warri waan kana hirmaannaa kana gootani wallah rabbi isin irraa haa jaallatu rakkoo haafiyaa biratti nama biraatti nafina rabbi. Munira akkaawuntii isaa profaayilii kee jalaa kana miti? Aywa. Akkaawuntii profaayilii kee jalaa fudhaatii natti ergadhaatii maqaa keessanii wajjin alda dhuftanii ol baatanii akkuma ammaa kennattu akkuma ijoolleen amma kennatanii kaan jechuudha. Abbaa barbaaddanii nama tokko 500 nama 2 nama 3 gammachiise yoo jettan akkuma fedha keessanii qalbii keessanii jechuudha.